Jira jirtuu akkam nagaa fayyaa keessanii hordoftoota keenya akkam fayyaa jirtu nagama keessanii baga jiraattan hordoftoota chaanal Dooktor Nimoonaa Boonsuu akkam fayyaa keessanii jirtanii fayyumaami. Egaa har'a mata duree tokko qabadhee dhufeen jira. Mata dureen an qabadhee dhufee waa'ee dhukkuba tiruurraa haasofna. Egaa har'a waa'ee dhukkuba tiruurraa haasofna. Tiruu keenya maaltu miidhaa? Tiruun erga miidhamte booda mallattoolee akkamii agarsiifti waan jedhurraa haasofna. Egaa hanga dhumaatitti hordofa. Hanga dhumaatti hordoftan waan baay'ee hubachuu dandeessu. Akki mata dureen kun nama tokko fayyada yoo jettan like, subscribe, share gochuudhaan nama biraan ga'uun irraanfatinaa isiniin jedha. Egaa mee tiruu keenya maaltu miidhuu danda'a? Tiruu qaama namaa maaltu miidhuu danda'a kan jedhuuf fakkeenyaaf tokkoffaa alkooliidha. Egaa namni tokko alkoolii hamma barbaachisu ol kan fudhatu yoo ta'e fi yeroo dheeraadhaan kan fudhatu yoo ta'e tiruu keenya miidhuu akka danda'uu fi alkoolii heephaataayitiis fiduu danda'a. Namni tokko guyyaatti dhiirri kaappii lama yookiin burcuqqoo lama fudhachuu akka danda'u. Dubartiin immoo kaappii takka sanuu wagguu olfaa yoo hin taane burcuqqoo takka fudhachuu akka dandeessuudha. Alkoolii jechuudha. Kanaa ol fudhattee yeroo dheeraaf kan irra turu yoo ta'e tiruu keenya miidhuu danda'a. Lammaffaan nyaata coomina qabu yookiin namni tokko furdina gara malee kan qabu yoo ta'e tiruu keenya miidha. Inni kunis faattii staatosis of heephaataayitiis kan jedhamu akka qaama keenyaaf fiduu danda'udha. Inni biroo qorichoota habashaa kan jedhaman kan hammi isaanii hin beekamne yeroon isaanii hin beekamne qorannoodhaan adda baanii kan hin jirre dawaalee fudhachuun tiruu keenya miidhuu danda'a. Qorichoonni biroo manuma yaalaati yookiin faarmaasii irraa fudhannu kun hammi isaanii dooziin ilaalamee ogeessaan kan hin barroofne yoo ta'e callisneetuma kan fudhanne ta'e isaanillee miidhuu danda'a. Fakkeenyaaf paarastaamoolii kan fudhannu kan fudhachuu dandeenya. Hammi isaa barraa hamma kanatu nama tokko guyyaatti fudhachuu qaba kana oloo fudhate fudhachuun qabu guyyaatti kan jedhu saayinsiidhaan qorannoodhaan geggeeffamee taa'ee jira waan ta'eef akkuma argine fudhachuu hin qabnu jechuudha. Inni biroo vaayirasoota. Vaayirasoonni tiruu keenya miidhantu jiran keessaayyuu bal'inaan akka addunyaattis biyyoota keessaayyuu South Afrikaa gadi biyyuma keenya Itoophiyaatu keessattuu baay'inaan nama baay'ee kan fixaa jiranii vaayirasoota kana jechuudha. Vaayiraal heephaataayitiis A, B, C, D, E kan jedhaman kun bal'inaan mul'atu jechuudha. Inni biroo qulqullina keenyaa fi nyaata keenyaa sirriitti eeggachuu dhabu. Qulqullina keenyaa fi kan nyaataa sirriitti eeggachuu dhabuun egaa vaayiraal heephaataayitiis A, E kunniin akka nama qabuu danda'anidha. Walqunnamtii saalaa daangaa hin qabne raawwachuu. Egaa inni kun vaayiraal heephaataayitiis B fi C akka namatti fiduu danda'udha. Dhiiga yookiin dhangala'aa qaama nama biroo tuttuquu. Inni kunillee vaayiraal heephaataayitiis B fi C namatti fiduu danda'a. Sigaaraa aarsuu. Kallattii fi kallattiin illee tiruu keenya miidhuu akka danda'udha. Summii yookiin pooyizinii dhuguu. Summii yookiin pooyizinii namni dhuge tokko illee tiruu keenya miidhuu ni danda'a. Baakteeriyaa tokko fi parasaayitii tokko fakkeenyaaf ameebaa fi shistoosoomaa fudhachuu dandeenya. Ameebaan ameebiik liivar absas waan jedhamu nama fiduu danda'a. Parasaayitii shistoosoomaa fudhachuu dandeenya. Inni kun yeroo baay'ee bishaan namoota luka qullaa bishaan daakan bishaan lagaarraa yeroo baay'ee uree qaama keenya seenuudhaan garasitti deemee tiruu keenya miidhuu danda'a. Akkuma vaayirasoota kaawwan sirriitti tiruu keenya miidhuu kan danda'udha. Inni kun gosoota gara afuriitu jira. Shistoosomaan kun isa keessa shistoosooma maansoonii kan jedhamu kun baay'inaan tiruu qaamaa miidhuu kan danda'udha. Fiikuuwwan illee fakkeenyaaf kanneen biroo kanneen akka afuuffee fincaanii kalee uumama miidhuu danda'u. Kalee tiruu keenya miidhuu akka danda'udha garuu shistoosomaan kun. Inni biroo awutoomiin heephaataayitiis waan jedhamu jira. Qaamni ofumaan ofiin loluudhaan namoota dhibee akkasii qaban irratti fiduu kan danda'udha. Inni biroo kansariiwwan birooti. Kansariiwwan biroo qaama biraarraa gara tiruutti faca'udha. Fakkeenyaaf kansarii gadaamessaa, kansarii garaachaa, kansarii sombaa, kansarii mar'imaa furdaa gara tiruu keenyatti sirriitti faca'uu akka danda'anidha. Egaa wantoonni kunniin tiruu keenya miidhan erga jennee mallattooleen namni dhukkuba tiruutiin qabame mul'isu maal fa'a? Mallattoolee akkamii yoo arge namni tokko gara mana yaalaa dafee deemee qoratamuu qaba kan jedhuu fi tokko mallattoolee nama dadhabsiisuu. Nama dadhabsiisuun kun sirriin nama deddeebi'uu, qaama hooksisuu, lolloojjessuu, haqisiisuuf ta'uu, garaa muruu, dhukkubbii naannoo tiruun iddoo jirtu kana gara mirgaatiin akkuma sombarraa gadi buuneen gara mirgaatiin gara dhaanu kana jidduu kana akkuma sombarraa gadi buuneen kan jiru iddoo tiruun jirtu kanaan nama dhukkubuu
Ijaan nama gurraacha'uu yookiin boorachuu, qaama jeessuu, haaluma salphaa ta'een dhiiguu, dhiigni illee tasa ka dhiige ta'e dhaabachuu diduu, fedhii nyaataa dhabuu, ijji akka fakkii olii kanarraa argitan kanatti boorachuun kun mallattoolee dhukkuba turuuti. Mallattooleen kun garuu sadarkaa dhukkubichaa irratti hundaa'anii kan mul'atanidha. Sadarkaan dhukkubichaa salphaa yookiin jalqaboo ta'e dhukkubbi naannoo laphee kanarra gubuu, naannoo tiruu kanarra dhukkubbii salphaan, diskomfortii salphaan itti dhagahamuu danda'a, hooksisuu danda'a, wantoota kanatti argamuu danda'a. Garuu dhukkubichi erga jabaate sadarkaa guddaa irra ga'ee booda immoo erga miidhee booda dhiita'uu, ijji boorachuu, yoo akka tasaa dhiige dhiigni dhaabachuu diduu, dhiiga haqqisuu, tasaa yoo akka funyaan dhiigu ta'e dhiigni dhaabachuu diduu. Epistaatis inni jennuun kun akka tasaa funyaan yookaan dhiigu ta'e dhiigni dhaabachuu diduu wantoota akkanaa kanneenii fi mallattoolee kanaa olii hedduu mul'isuu danda'a jechuudha. Egaa ittisni isaa maalidha kan jedhuu fi wantoota fidan ammaa olii kana erga beekne isarraa of ittisuudhaan kan danda'amudha. Tokko haa jennu fakkeenyaaf alkoolii dhuguu dhiisuu yoo kan dhugnus ta'e hamma amma jedhame guyyaatti dhiirri kaappii 2 dubarri kaappii takka kanaa ol dhuguu dhiisuu. 2 nyaata coomaa hir'isuu. Cooma soo qabaanne yookiin furdina gara malee soo kan qabaanne ta'e akka diigamu taasisu ispoortii sirrii hojjechuu wantoota isa diigan sirriitti ogeessaaf mana yaalaa mariisifne akka coomni sun diigamu taasisuu. Qorichoota aadaa yookiin habashaa cimjinneetuma fudhannu qorichoota akkasiisaniin fudhachuu irraa of eeguu. Qorichootuma biroollee kan fudhannu callisneetuma fudhachuu irraa of eeguu. Guyyaatti hamma kamtu barbaachisaa jedhee ogeessa ganuu ajajatti callisneetuma dawaa barbaanne fudhachuu irraa of eeguu. Qulqullina dhuunfaa ofii eeggachuu. Qulqullina dhuunfaa ofii eeggachuudhaan fakkeenyaaf vaayiraal hepaataayitiis A ofirraa ittisuu dandeenya. Vaayiraal hepaataayitiis A kuni akka tasaa nyaata vaayirasii kanaan miidhameen yookaan nyaannu ta'e nu qabuu danda'a. Vaayiraal hepaataayitiis A kun haaluma salphaadhaan akkiiwutii yeroo gabaabaa kan ji'a gadi akkiiwutii hepaataayitiis namatti fiduu danda'a. Inni kun namoota madiinummaan yookiin dandeettiin dhukkuba ittisuu isaanii gadi bu'e yookaan dubartoota ulfaa namoota akkasii yoo argate malee ofumaan kan dhiisudha. Kan ofumaan kan dhiisudha. Baay'ee nama yaaddessu haa ta'uutii garuu dubartoota ulfaa yookaan madiinummaan dhukkubichaa namoota gabbu'e miidhuu kan danda'udha innillee. Inni biroo walqunnamtii saalaa daangaa hin qabne irraa of eeguu. Nama waan isaan beekne wajjin walqunnamtii osoo hin goone kondoomii fayyadamuu. Inni kun maaliif vaayiraal hepaataayitiis B fi C irraa illee nu eega jechuudha. Vaayiraal hepaataayitiis B kun walqunnamtii saalaa hin daddarbaa, tuttuqqii dhangala'aa nama dhukkubsaniin qabamee hin daddarbaa. Karaa haadharraa gara daa'immanii tiraansipilaasintaadhaan inni darbaa karaa hedduun darbuu danda'a jechuudha. Dhukkubni kun immoo hammi inni akkiiwutii jalqabaarraa hamma kiroonikii yeroo dheeraa namarra turuu gara tiruu keenya kansarii turuu jijjiiramu jira. Inni immoo maalirra hundaa'a vaayiraal hepaataayitiis B kun bal'inaan kan mul'atudha. Inni kun yeroo irratti hundaa'a. Fakkeenyaaf yeroo ijoollummaatti daa'imni sun dandeettii dhukkuba ofirraa ittisuu hin qabne yeroo ijoollummaatti haadharraa gara daa'immaa kan darbu ta'e gara parsantii 70 hanga 80 kiroonikiitti kan yeroo dheeraatti ga'achirraa immoo gara kansarii 20 hanga 30 jijjiiramuu danda'a. Nama guddaa yoo kan qabatu ta'e immoo parsantii 5 hanga 10 qofatu gara kiroonikii jijjiirama jechuudha. Achirraas kansariin parsantii 10 hanga 20 qofatu kansariitti jijjiiramuu danda'a. Kan caa kana yoo ilaallu ta'e mallattooleen isaanii almost wal fakkaata. Kunis karaa walqunnamtii saalaatiin kan daddarbu tuttuqqiidhaanis kan hedduu daddarbudha. Haa ta'u malee inni C kuni inni B talaallii qaba. Talaalliin egaa akka addunyaa irratti ni jira. Talaalliin kun hogguu 3 jalqabanii fudhatama. Achi booda ji'a tokko booda itti deebi'amee fudhatama. Achi booda ji'a 6 ni fudhatama. Garuu immoo sardamaan accelerate schedule kan jedhamu jira. Yeroo ariifachiisaa kan fudhatamu wanni sun baay'ee shakkii kan ta'u ta'e hin fudhata. Torban tokko booda itti deebi'a. Torbee 3 booda itti deebi'ee fudhata jechuudha. Akkasitti ariifachiisaa yookiin immoo suutuma sagantaadhaan standard fi accelerate scheduleidhaan talaallii fudhachuu hin danda'amu. Bidhaaf talaalli akkasiin jira. Daa'ima shakkamee akkasii jedheen fillee akkuma daa'imeen booda ni kennama jechuudha. Inni kun inni ziin kunillee karaa walqunnamtii saalaatiin ni daddarbaa. Egaa karaa tuttuqqii illee akka sirriitti daddarbuudha. Akka amma olitti isiniin jedhe. Egaa walumaa galatti walqunnamtii saalaa daangaa hin barbaachifne akka barbaachisu hin barbaachifne wayidammoo
walqunnamtii saalaa nama hin beekne wajjin koondoomii fayyadamuun akka sirriitti barbaachisuu fi dhangala'aa namoota hin beekneen wal tuttuqqii dhiisuu. Wal tuttuqqii dhiisuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaan immoo fakkeenyaaf karaa aadaa fa'aa irratti namni waan hima isaan beeknetti afaan keessa ol dhungachuu maaliin tokko baratama. Inni kun sirriitti dhukkubicha kana daddarbuu danda'a jechuudha. Dhukkubni fakkeenya akka biyya keenya Arsii Baalee Harargee keessatti baay'inaan mul'ata. Akkuma guutuu Itoophiyaatti baay'ee sadarkaa guddaan faca'ee kan jirudha. Yoo xiqqaate nama 600 ol waggaatti kan ajjeesudha akka addunyaatti. Of eeggannoo guddaa akka barbaachisudha dhukkubni kuni. Inni biroo namni tokko egaa mallattoolee akka reef jedhe san dhaqee dafee qoratamuu qaba. Dhaqee qoratamuu qaba. Namni kun fedhe taanaan dawaan dhukkuba vaayirasii hepaataayitis C kana gadi buusu antivaayiraal kan jedhamu ni jira. Vaayirasii qaama keessaa dhabamsiisutti jechuudha. Amma gadi buusu jechuudha. Namichi fedhe taanaan akkuma yooma san mul'ate irraa eegalchiisuun ni danda'ama. Inni biikuun immoo wantoota hordoffii godhamutu jira. Hordoffii san godhaan hagama miidhamuu mallattoolee qaama inni miidhu turuu kanarraa inzaayimoota maddan hordofaa. Egaa inzaayimoonni sun vaayirasiin qaama keessa jiru amma wanti isaa meeqaa ol kan jedhu wantoota kanneen hordoffiin godhamaa fi wanta san irraa ol gahee kan miidhu ta'e qaama keessaa kan hir'isu dawaan akkasii kennamu ni jira. Dawaan vaayirasii san qaama keessaa gadhisuudhaaf kennamu dawaa san fudhachuu ni danda'a jechuudha. Garuu immoo wantoota amma jenne kanarraa of eeguu wantoota akka fayyummaa tiruu keenyaa gargaaruu danda'an akkas guyyaatti buna sinii lamaan gafurii dhuguu kuduraalee fuduraalee garaagaraa nyaachuu wantoota akkasii tiruu keenya fayyaduu danda'an ispoortii sochii qaamaa maal wantoota kanneen sirri godhuun akka tiruu keenya fayyaduudha. Wantoota biroo immoo amma jenne kan wantoota tiruu keenya miidhaan addaan baafnee beekne wantoota akkasii sanarraa of eeguun barbaachisaadha jecha. Maybe namoonni tokko tokko asirratti waa'ee vaayiraal hepaataayitis kanarra sirrii gaafachuu dandeessu. A fi E'n kun isa salphoodha oguu baay'ee. Akiyuutii yookiin kan yeroo gabaabaa qofa fidu garuu E'n kun I'n kun jechuudha. I'n kun namoota immuniitii isaanii gahaa hin taane yookiin dubartoota ulfaarra sadarkaa cimaa fiduu ni danda'u. Daan kun immoo baatti maxxaneeti kan inni deemu. Vaayiraal hepaataayitis D'n kun baatti maxxanee nama baa qaburra yoo jiraate sadarkaa cimaa fiduu ni danda'a. Baaf caadha baay'ee yaaddessaan jechuudha. Har'aaf xumureera yeroo biraa walitti deebina nagaa fayyaa.